Galatatu keessa kiyya guute dagadhu iddaati na fuute. Nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu. Obboloonni waldaa keenya keessatti argamtan akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Waaqayyo isin gargaaree karaa hundumaan warri guyyaa irraa kana geessanii gargaaramtanii eegamtanii karaaf kallattii hundumaan inni abbaa keessan ta'e Waaqayyo isin gargaaree yeroo guddaa yeroo ulfina qabeessa akkasii kana walii wajjin nuu kennuu isaatii fi baay'ee galateeffannaa Waaqayyooni. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaan yeroo keenya isa Waaqayyo nuu kenne kanatti daballee ammas guyyaa irraa kana walii wajjiniin yeroo qabnaa bara qabnaa walii wajjin dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaa fi namoonni dubbii Waaqayyoo darbaa jiru irratti gaaffii qabdan barumsa isin barsiifna gidduu gidduutti waan ta'eef waan isin hin galle yoo qabaattan gaaffii gaafachuu hin dandeessu. Gaaffii waan isinitti ta'u harka caalaa barumsaan barsiisaa ture waan ta'eef jechuudha yookaan barumsa barachaa jirra gidduu gidduutti. Waan gaaffii isinitti ta'e wantoota isin hin galle yoo jiraate ittiin hin rakkatinaati fidaa gaafadhaa. Deebisaa dubbiidhuma Waaqayyoo keessa jira waan ta'eedhaaf inni isiniin jedhaa Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Egaan barumsi kallattii garaagaraatiin isin bira gahaa jira. Barumsa isin bira gahaa jiru kana sirriitti akkasin irratti dhimmitanii dhaggeeffattan nan barbaada. Barumsi karaa tokkummaa Generation for Truth International ministirii darbaa jiru. Barumsa guddaadha karaa luba ittaanaa jechuudha. Akkasuma barumsas keessatti darbaa jiru jira. Kanaaf wantoota kanaaf kan kana fakkaatanii gaaffiin yoo isin ta'e wantooti gaaffii ta'an yoo jiraatan gaaffii gaafadhaa isiniin jedhaa. Anas yookaan namas keessaas yookaan immoo qaama hojjetaa tajaajilaa tokko yoo gaafattanii harka caalaa isinii fi isaan gidduu garaagarummaan jira jechuudha. Isa kanaan isiniin jedhaa itti dabalee jireenyi kiristiyaanummaa keessanii akkasiin eeggattan asumaanan isinitti dubbadha. Jireenyi kiristiyaanummaa keessan akkasiin eeggattan. Isa duraa Ximotewos boqonnaa 4:16 maal jedhaa? Ati ofii kee barsiisa keessa eeggadhuudha. Ofii kee barsiisa keessa eeggadhu jechuun ofii kee kanaa jabeessiitii eeggadhu. Of akkamitti eenna jireenya keenya kana parsonaaliitiidhuma keenya kana eeggachuu danda'utu nurraa eegama jechuudha. In eegganna ofii keenya kana. Ofii keenya kana sirriitti eegganna. Ofii keenya kana sirriitti eegganna. Ofii keenya kana sirriitti eegganna. Jabeessineetu eegganna jechuudha ofii keenya kana. Kanaaf jabeessinee gaafa ofii keenya kana maaliif qulqullummaa keenya, sammuu keenya, qalbii keenya in eegganna. Namummaadhuma keenya kana jechuudha. Maaliif shaaworii gallee uffattee dhiqattee nyaata nyaattee innatee eeggattu kun of eeguu keeti. Bari hamaarra sammuu kee immoo eeggadhu. Wantoota sammuu namaa balleessan baay'eetu jiru. Wantooti sammuu namaa balleessan baay'eedha jechuudha. Sammuu namaa kan balleessan kanaaf sammuu kee waan balleessurraayis akkuma kana immoo of eeggachuudha qabdaa jechuudha. Egaan barsiisa kee jireenya kee eeggadhu. Ergaa Waaqayyo sitti kennes eeggadhu jechuudha. Kanaaf of eeggannaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya keessan eeggadhaa. Namarraallee of eeggadhaa. Nama gaafan jedhu namoonni jireenya namaa balleessan jiru. Namoonni kisaaraa keessa nama buusan jiru. Jaalattanii kasaartanii beektanii. Amanattanii nama amanattanii kasaartanii beektanii. Isa amma best friendii isa qabu waa'ee friendumaa waa'ee abbaa manaa fi haadha manaa kaadhimummaa irraa aladha waan inni haasaa jiru kun isa miti jechuudha. Kanaaf namuma jettanii itti of hin gatiina. Kanaafiyyuu Waaqayyo duwwaatti of gattanii Waaqayyoon duwwaa amanattanii jiraachuu qabdu. Nama hin jaalattu malee in amantu miti jechuudha. Namni waan namaaf gootu tokko namannaa godha ittees irraan eeggatin. Kanaaf namatti amanamummaa argisiisi. Namaaf amanamii. Nama garuu in amanatin.
nama amanachuun, nama sodaachuun, Waaqayyoon gararraatti nama amanachuun kiyyootti nama galcha waan ta'eef. Kanaaf kiyyootti akka hin galletti namoota hamoonni jiru qilleensa kanarraan lubbuu namaa, sammuu namaa kan balleessan jechuudha. Kanaaf jireenya kee eeggachaa, sammuu kee eeggachaa, kaayyoo kee eeggachaa, karoora kee eeggachaa, abjuu qabdu sanaaf gara fuulduraatti ifaajuu qabdati. Tarii abjuu qabdaa laata? Yoo abjuu qabaatte abjuu kee sana dhugoomsuudhaaf hin rafin. Ka'ii abjuu kee sana barreessi.